shamarran jetta ka qofa baalarku Pretty. yeroo hundumaa namni kiisisaa keessaa maal hin dhabu tokko Qulfii. tokko bu'aa baame pushaappii tokko Oromiyaa jennee Finfinnee yoo jenne Sidaamaa jennee maal jenna Walaayittaa. gamada keessaa bakka akkasiin barbaadadha gaafa ayyaana waggaa maal jettee tekstii goota Baga duutan. akkam jirtu maatiiwwan Latiifoo Tuubii har'a qophii addaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra akkuma isa yeroo darbee qophii bashannansiisaa addaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira asiin Siifoof Maakii jira asiin obboloota koo jira maqaa keessan na barsiisan ofii isaanii walaa barsiisan isaan umteeshi maqaan kee odaa Saaruun Tureessaa. Saatoo Raayil. Maarreen gaaffiin qophaa'ee jira taphnis jira abbaan injifatee badhaasa sarpiraayizii jechuudha garee Aaf baatiin qoodamuu qabu isin filadhaatiin eegaa walii galaati garee Aamoo garee baataatu garee Aamoo garee baataatu wal mari'adhaan natti hima eenyutu injifata jettanii yaaddu wajjin kan ilaalu ta'a eeshi filattaniittu okay garee A eenyu ta'e garee B eenyu ta'e garee A Saarifaati ta'e garee B Maakiifaati ta'e kanaafiyyuu kan jalqaba gaafatamu warra garee baadha jechuudha warra garee baa gaafadheen jalqaba gaaffiin ba'ee jiru garee baadhaaf qofaatti beera haadhaaf qofaatti beeraan dubtu gaaffiin jiru adda adda normaaliidha jechuudha kanaafuu gaaffii 8 jira 4 Siifoon gaafadhaa 4 Maakiin gaafadha garee kana keessa asii immoo 4 Raaheliin gaafadhaa 4 Saariin gaafadha jechuudha gaaffii kana maal deebistuu deebii dogoggoraa qofa kan naalaatanidha jechuudha akka kan yeroo darbee deebii dogoggoraa qofa deebisuudha deebii sirrii namni deebisee hin dhabe deebii dogoggoraa qofa naa deebisu jechuudha maal dabalataa hundumti keessaniyyuu deebii dogoggoraa naa deebisuu qofa gaaffiin sin gaafa dhufi deebii dogoggoraa deebii yeroo deebistan immoo fakkeenyaaf gaaffii an sin gaafadhurraa waan adda ta'e kan deebisu fakkeenyaaf eessa jira yoon siniin jedhe safara yookiin biyya maqaan haadhootu malee mana keessa jechuun dandeessan jechuudha waan wal fakkaatu ta'uu qabaachuudha Siifoo deebii dogoggoraa naa laatta gaafa ayyaana waggaa maal jettee tekstii goota Baga duutan. eenyu baaddu seera Siifoon deebii dogoggoraa haala sirriin deebisteerti si biran jira deebii dogoggoraa naa laatta gaafa ayyaana waggaa namni maal nyaachuu baay'isa Shiroo. በጣም ጥሩ akkasi sirriidha foon nyaata namni gaafa ayyaana waggaa gara maakiittiin adeema jechuudha gaaffii lammaffaa Maakii qophoofteetta deebii dogoggoraa naaf deebista buddeen maaliin nyaatta Miilaan. sirriidha garuu kana booddeetti daddafaa naa deebisa sirriidha deebii dogoggoraa bareedaa deebiste buddeen harkaan nyaanna tole Saarii biran jira amma immoo garee A bira Saarii qophoofteetta deebii dogoggoraa naa laatta duleettiin maalirraa hojjetama tokko Foonirraa. foonirraa hin ta'a garuu deebiin kun hin ta'a foonirraa hojjetamu xeerirraa hojjetama xeerirraa hojjetaman irree argatteetti deebii dogoggoraa deebisteef hojjeta Saarii bas argataniiru jechuudha duletiin dheeriirraa hojjetama jechuudha kanaafiyyuu mi'a garaa tokko mi'i garaa lama gaafatamtanii gareen as gareen baas lammansaa sirriitti argattaniirtu Siifoo si biran jira deebii dogoggoraa naa laatta yeroo hundumaa namni kiisisaa keessaa maal hin dhabu tokko Qulfii. Arre kiisisaa keessaa namni qulfii akkamitti dhaba kunoo qulfii manaa baadhannee deemnu dhagaan jettu maal dhagaan jettu sirriidha sirrii deebiste namni kiisisaa keessaati
silkiin baata, qulfiin baata, birriin baata, mattaawoqiyaan baata. Dhagaa to'atte akka makiinatti namni dhagaa keessatti maal hojjetaata. Kanaafiyyuu gaaffii sadii keessaa gareen kun tokko dhabanii jiru jechuudha. Gareen baa dhabuun jalqabaniiru. As burteessee biran jira. Garee A gaaffii sadeeffaa. Deebii dogoggoraan alatta. Mana fincaanii maaliif deema? Tokko, lama, sadii. Deebii sirriidha. Bashannanuuf hin jettu. Taa'u warra tamarre. Taa'u akkam dagaruu qoy laala akkam. Mana fincaanii maaliif deema? Naan taa'u uffattee gaafa irratti mari'annu deebiin kun dogoggora. Maaliif mana fincaanii taa'uuf hin naqamu. Taa'uuf hin naqamu. Argatteetti jiramti. Argatte. Kanaafiyyuu sadii gaafatamanii, sadii deebisanii, sadii gaafatamtanii, lama deebistanii garee ba gaaffii keessan biran dhaqaa. Maakii biran jira. Maakii qophoofteetta? Saariin ganaadha. Deebii dogoggoraan haa deebista. Beellanni foon isaa nyaatamu eenyudha? Tokko. Waraabessa? Adurree! Beellada jedhe waraabessa. Kanaafuu kennamuufi. Adurreen sirrii mara deebiin adurree taanaan. Okay, kennameera jechuudha. Afur gaafatamanii sadii deebisanii, sadii gaafatamanii sadii deebisanii saarii bira jira jechuudha. Saarii bira jira. Warra A deebii dogoggoraa naa deebista qophoofteetta. Ilkaan kee maaliin qulqulleeffatta? Tokko. Baalaan. Sadii. Baalaan. Argatteet. Deebii dogoggoraadha namni baalaan ilkaan isaan qulqulleeffatu. Maal akkamitti? Akkamitti ta'uu danda'a? So kanaafiyyuu amma afur gaafatamanii sadii irra jirra. Haala dinqii irra jira. Siifoo deebii dogoggoraan alatta gaaffii shanaffaa. Qurxummiin eessa jiraata? Tokko. Lafarra jiraata. Lafarra jiraata. Maakiin faa shan gaafatamanii afur deebisanii afur gaafatamanii afuriin dursaa jiru. Burtee sibiran jira. Gaaffii shanaffaa deebii dogoggoraan alatta. Loon irraa maal arganna? Tokko, lama, sadii. Inna udette. Loon irraati aannan arganna. Maal taatan foon faa arganna. Kanaafiyyuu gaaffii je'effaa warra garee baa maakii biradha fakkaata. Maakii biradha. Deebii dogoggoraan ala. Waan kana yeroo baay'ee sirratti illee nan arga beekta. Wanta namas gaafachuu fedhu yeroo baay'ee sirratti illee nan arga. Yeroo boosuu jala keessaa maaltu ba'a? Tokko. Maal dhagaa? Maal biyyoo? Maal jare? Gaali jirattee ta'u. Keessaa bitaa bishaan biyyoo itti dhiyaata dhugaa biyyoo isii ta'e deebii laannaa fi ja'a gaafatamanii shan deebisaniiru shan gaafatamanii shanii saarii biran jira. Gaaffii jeeffa deebii dogoggoraan alatta. Yeroo dhukkubsattoota deemta tokko. Mana bashannanaa. Hoteela. Mana bashannanaa deebiin ta'a. Mana bashannanaa deebiin ta'a. Ja'a gaafatamanii ja'a gaafatamanii shan. Itti muddi siifoo si biran jira gaaffii torbeeffaa. Deebii dogoggoraan alatta. Qarshii baafachuuf eessa deemta? Tokko. Mana fincaanii. Wanti siin jette hojjana. Mucaanoo shamarraa. Haa ta'u mana fincaanii qarshii baafachuuf deemtee argatteetti baankii dhannaa fi wantoota kana fakkaatan dhannaa. So kanaafiyyuu kanaafiyyuu amma gaaffii torbeeffaa. Gaaffii torbeeffaa. Deebii dogoggoraan haa deebista. Shamarran jeetti guyyaa tokko qofa maal argu? Shamarran jeetti takka qofa maal argu? Pretty. Deebii dogoggoraa ture. Kan itti naa deebistu walqixxee irra jirtu jechuudha. Siifoon argateetti maakii biran jiraachuu. Gaaffii saddeettaffaa fi isa dhumaa deebii dogoggoraan haa deebista. Magaalaan guddoo Itoophiyaan jira tokko. Sadii afur. Timfi maal? Kana amma namni amboo jiraatu tokko kan nu hordofaa jiru
tinfa waan beeku siigalee kanaafiyyuu gaaffii saddeettaffaa fi isa xumura deebii dogoggora laata kana dhabdanii naan wal qixxaattanii baatu argattee naan garuu qabxii lama caaltanii baatu jechuudha deebii dogoggora laata saari namni makiinaa of maal jedhama tokko paayileetiin jettu laala paayileetiin jettu shufeeriin jettu kanaafiyyuu marsaa tokkoffaa kanaa qabxii walqixxeedhaan gaaffii saddeet gaafatamanii ja'a deebisanii lama dhabanii jiru inni ittaanu sama akkasuma gaaffii amma immoo siniin gaaffii baara aaraas ni gaafatama siniin immoo gaaffii baaraas ni gaafatama bakka wal jijjiira dafaaga gaaffii tokkoffaa saari daakuu kumtaala 5 daakuuf daqiiqaa 10 yoo nutti fudhate daakuu kumtaala 10 daakuuf immoo daqiiqaa meeqa nutti fudhata daakuun hin daakamu sirriidha deebii sirrii daakuun hin daakamu yoo nagaasin kaalkuleeshinii isa hojjetaa oltan teessanii haayilees akkamitti addaree maakiin gaafadhaa jechuudha gaaffii maakii na dhaggeeffadhu konkolaataan tokko asii gimbii ganama yeroo deemu sa'aatii tokko walakkaatti fudhate yeroo as deebi'u garuu daqiiqaa 90 qofaatti fudhate maaliifidha walqixxee mada jarri kun deebii kana beekti fakkaata dura gaaffii kana gaafatamtan yoo ta'e malee wayimmoo miidiyaadhaa quba qabdoo ta'e malee sirriima sa'aatiin tokko walakkaan daqiiqaa 90 jechuudha burtoo bira jira jechuudha gaaffii lammaffaa sirriitti na dhaggeeffadhu marfata lammaffaatti taaksiitti nama 10 fe'attee kaate new generation Wallagga geessuuf jechuudha Wallagga University dhaqachuuf new generation itti nama 2 buuste kana booddee nama 3 immoo yaabsiste boordiitti nama 4 yaabbiste boordiitti nama 4 bu'an namni 2 immoo yaaban jiituu immoo mas nama 1 imbu'ee namni 3 immoo yaabe umuriin shufeerii kana meeqa Rasi deebi'u seeraan dhaggeeffadhu marfata lammaffaatti taaksiitti nama 10 fudhattee kaate Wallagga University geessuuf fudhatte niwutti nama 2 bu'anii namni 3 immoo yaaban boordiitti namni 4 bu'anii namni 2 immoo yaaban jiituutti namni 1 bu'ee namni 3 immoo yaabbate umuriin konkolaachisaa kanaa meeqadha wal gargaartu waltumsitu Time is up jara faranjiini umurii kee akkamitti wallaaltate umurii kee akkamitti wallaalta umurii kee si gaafadhe ati Wallagga University dhaqachuu fi namoota fudhattee kaateen siin jedhe nageenye kanaafiyyuu wal dhugeera jechuudha la gaaffii meeqa gaafatamtanii tokko dhabdanii tokko argattan isin immoo lammaffaa gaafatamaa jirtu jechuudha namni beekamaan tokko doktoroota 9 wallaanama ture akkuma dur Michael Jackson doktoroota baay'ee qaba ture manni namni suni doktoroota baay'eedhaan wallaanama nama doktoroota baay'eedhaan yaalama kana gidduutti gaaf tokko doktoroonni isaa sun keessaa nam tokko ajjeeseen kana booddee poolisoonni gaafa isaan dhufanii waraqanni cittuu amma kanaan geenye tokko inni na ajjeese namni na ajjeese isa dhadhee barrootee lafa teessi kana booddee doktoroonni dhaabataa jiru akkana balaata isaan du'etti inni ilaalanii barreeffama isaa ta'uu baranii nama ajjeese doktoroota 9 keessa barreeffamitti hima namni na ajjeese isa jettu qofaan adda baasanii akkamitti adda baasanii yakkamaa kana seeraaf dhiyeessan warri kaan shamarradha sirrii madha margatteetti akkamidhanni haalichi sirrii madha namni na ajjeese isa dha'ee barreesse isa jechuun immoo isa jechuudha warri kaan ishee dhagatii ta'aniif jechuudha lama gaafatamtanii lama deebistanii lama gaafatamtanii tokko deebistanii gaaffii waliigalaa baarraa gaafatamaa jirtu isin baarraa gaafatamaa jirtu kanaafiyyuu magaalaan guddoo biyya Chaayinaa eenyudha magaalaa guddoo biyya Chaayinaa magaalaan guddoo ishee wal mari'achuu dandeessu China ni ጓደኛ ከኔ time jedheen jira garuu Beijing jedhaniiru kanaafiyyuu walakkaa laannaaf
walakka la namare time de kutufe time isapechu ay lak time isapechu finture beijing ata safan ki samaf qabat dafteen ma ana faal godore makwane ferin sin tabachisa ramatu sinif latesi akasuma daganafu walakka qabama fe sadi gaafatamani tokko walakka deebisaniiru sinimu lama gaafatamte lamman sa deebistaniirtu lama keessa tokko walakka nu qabama sadii keessa tokkoon abdanii tokkoon argattanii tokkoon gummaasha argattanii jechuudha eeyyee amma immoo maakisi biran jira magaalaan guddoo biyya Ingiliz eenyu jedhamuun beekamti London waa takaan deestanii London keessa immoo jira Chelsea jira kilabii beekamaa tokko leeyete Pride of London edee kana achi jiru tokko jira argattanii tu gaafis sadii gaafatamtanii sadansa argattanii sadii gaafatamtanii Burtee biran jira jechuudha. Gaaffii afuraffaa. Biyyi maqaan ishee duraan Kolombiyaa jedhamuun beekamtu. Amma eenyu jedhamtee beekamti? Kolombiyaa madamti. Kolombiyaa madamti. Garuu gareedha laa. Sagalee waltumsuu kana edda. Sirrii madda rakkoon qabu. Qabxii keessan argattaniitu. Afur keessaa tokko dabalattanii tokko walakkaa irratti lama walakkaa qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu argattaniitu. Siifoo biran jira jechuudha amma. Siifoo biran jira. Gaaffii. Oromiyaa jennee Finfinnee yoo jenne Sidaamaa jennee maal jenna? Walaayittaa nuuf ishee naannoodha ammani magaalaa guddooma biyyaan sin gaafadhe qabaabamatti magaalaa guddoo naannoo Sidaamaa magaalaan guddoo naannoo Oromiyaa isa Finfinnee Sidaamaa warra ba'aliin warra kamiidha warra kakooti warra kamiidhatti si gaafatan jira warra kamiidha Oromiyaa jennee Finfinnee yoo jennee Sidaamaa jennee maal jenna? Guraage. Time is up. Sidaamaa jennee Hawaasaa jenna. Hawaasaa beellema. Sidaamaa beellema. Sirba jechuun beektan Hawaasaa beellema Sidaamaa beellema. Maaliif sirba bare? Akkamitti? Kanaafiyyuu gaaffii afur gaafatamtanii sadii deebistan. Afur gaafatamtanii lama walakkaa deebistanii gaaffii tokko sinafaa jechuudha. Gaaffii tokko sinafaa saarii biran jira fakkaata. Saarii biran jira fakkaata. Gaaffii dinqiidha. Waraabessi lama harree duutuu tokko argatan. Harreen tokko duuteetuma isheen teessoo waraabessi lama argatan. Inni tokko karaa hudduu ishee nyaachuu jalqabe. Inni tokko immoo karaa mataa ishee nyaachuu jalqabe. Isa kamti dafee iddoon dhuura ishee ga'a. Isa karaa hudduu ishee nyaachuu jalqabe immoo karaa mataa ishee nyaachuu jalqabe dafee iddoon dhuura arritti ga'a. Harreen hin qabdu. Batam tu. Walqixxee katamaa isa. Kanaaf gaaffii shan keessaa sadii walakkaa deebisaniiru sirriimadha. Harreen hanuudhaan qabdu. Maakii biran jira gaaffii xumuraa kan keessan sagaaffii kana booddee dorgommii ciccimaatti ceena gatii ta'ee fi hidhaan haaromsa Abbayyaa kan dhiyoo kana eebbifame. Hidhaan haaromsa Abbayyaa. Itoophiyaa keessa naannoo kamitti argama? Beektu turtan jiraaga. Naannoo kamitti argama? Yesus korolleen amaara Asiin akkasuma naannoo teema. Waa dhugaa narkaa dhawu filatiin. Naannoo kamitti argama? Baay'eetu kan argina. Maal asiin kunoo karaa asiinii karaa. Waay maarreetu narkaa maniisu baay'eeti samaani. Daqiiqaa isin eegabeen jira. Warra maalin qaba naannoo isaa maqaan haadha. Tigraay keessoo ta'e Tigraay naan jedha naannoo. Naannoon biyya lafee. Naannoo eessaa keessa jiranu naannoo Oromiyaa keessa jiranu. Naannoo kamitti argama? Naannoon sun eessa? Amaara keessatti argama. Naannoo Oromiyaa argama. Naannoo Oromiyaa keessatti argama. Hidhaan haaromsa. Naannoon qoyme Oromiyaa biyya moo amma fakkeenyaaf Oromiyaa dhamee na qabtee moo? Baay'ee wansineedha. Naannoo jechuun maal jechuudha? Oromiyaa abdaneetti maalumaafuu dhabaniiru naannoo Benishaangul Gumuz. Maal hojjaarra maan qabareen naannoo kamiin jedhee wooti. Anu dheeraadho. Kanaafiyyuu wajjin. Warra jaarsa dhedheeraa chaanjira akkasa chaanjira yeessi. Dhedheeraa maal godhu reenessi. Naannoo jechuun maalumaaf hawaasan baranneeti. Dur naannoo sagalti ture. Amma naannoon babal'ateera. Benishaangul Gumuz. Karaabiyyuu marsaa lammaffaa keenya haala kanaan xumurreerra shan gaafatamtanii sadii deebistan. Qabxii walakkaa qofa sen caalanii gara marsaa itti aanutti ce'aniiru jechuudha.
Maarreen dorgommii itti aanutti ceenaa ka nu hordofaa amma xumuraatti subscribe gochuun akka hin irraanfanne. Ayyeen daawwattoota keenya ammoo marsaa sadeeffaa irra geenyeerra. Marsaan sadeeffaa keenya kubbaadha. Seera isaan isinitti himaa jechuudha. Seerri isaa nam tokko wal filattu. Nam tokko sin keessaati oodhu sin keessaati. Nam tokko wal filattanii ija waliitu. Ati hojamaa kiite ati moon ilaaltaa jechuudha. Ati immoo ija tokko keessanii waliitu. Kanaan booddee kubbaa kana lafa barbaadeen buusan naannoo kana keessaati. Iddoo barbaadeen buusaa inni hidhate as dhaabata. Hiitee kana booddee inni ilaalu garanatti gore abbaa dhaqee kubbaa sana dura fudhata. Sini galeera? Harkaan fudhatu moo harkaan. Gareedhi amma fakkeenyaaf siifoon maakiin hidhattee siifoon dhaabbattee samaakiin adeemtu sagaleedhaan akkas gorii gara biraa addakee. Ana boon barbaadeen gaafa atis eenyudha ija hidhateedha jechuudha gareen isaa sun. Abbaa dursee dhaqee fuusifatoo jechuudha. Walii galtaniittu? Mari'adhaatii dhaaga. Hidhadhaa. Eeshi fixanii waan siifooti dhamaa irasiiti. Asiiti eewudha saarii tole hidhameera. Eenyutu injifattatanii yaaddu? Ani hin beeku. Na dhukkubaa? Dhaaka akka hin arginetti taa'an jiru moo burte? Eedhe bakka hidhuumadha. Gurraafuu maaliifuu? Eeshi daawwattoota keenya subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Toleessin. Ta'eera. Gadhiisiin burte. Gadhiisiin maaki. Gadhiisiin harkaan qabuun hin danda'amu. Eeshi kubbaa kana eessa kaa'u? Laalee eessa kaa'u? Dhaabadhaa jirtu. Argaa jirtu taanaan amma duuka ala wal tuquun hin danda'amu. Garuu hordofsiisuudha. Ta'eera kubbaanii taa'amni ilaala. Ariif no'a? Kubbaan kaa'eeran. Itti fufuu dandeessu. Akka hin tuqneen qofa. Burteetti mika. Sari laal. Hinji watanii jiru sariin faa. Boole keessa maal bustare? Maal dingata bu'e kamal go. Okay, amma akkasin ta'ee meeti maali? Lafa siila si taa'u kufte. Qaqqabame kubbaa kana. Alaa kunoo kana fakkaata. Alaa burte kana fakkaata. Ish. Saarii fi siifoo bakka jirtanii akkan sochoon. Mirgatti gorii bitatti gorii bira geessee tajabaadhu akkasiin dandeessu. Soo kaa'uuf jechaan jira kubbaa. Mirgaan koo kana taa. Lala. Ah. Furachuu dandeessu. Maka burte argateetti maagiini. Wow. Maagiini koo bira dhaabbattee asii dhaabbattee akkasuma gitti. Marsaa kanas tokko argattanii ammayyuu qabxii walakkaadhaan sin caalaa si'a lamaa suuftanii takkaasinti kubbaa kamaatti argata. Yoo argachuu jedhamee argataniiru dura argatan yaa ogaa rakkatteetta. Baay'ee rakkata. Jireenyuma sitti ta'e. Kanaafiyyuu gara dorgommii itti aanutti ceenaa nu hordofaa. Miidhamte. Goda ammamiif tursiisa miidhamni isaa. Kanaafuu dorgommii itti aanu bira geenyeerra amma sin keessaatii nama jabaataadha jettu tokko sin lamma filachuu dandeessu sin lamman keessa. Ayoodha jabaataan sin keessa. Akka waan kaanu laannara ture isaa. Maakiin asiyoo eenyuun filattu. Jabaata dorgommichi maallaa abbaa akkasittiin tureedha. Abbaa akkasittiin tureedha. Abbaan dadhabee harka laatee immoo ammaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma gaafan tokko lama sadeedu seeraan kana booddee inuma sinii lakkaa'ama amma ture abbaan dadhaba.
Gidduutti immoo yoo isin dorgommiin keessan baay'ee ture takka bu'aa baachuu nan danda'a. Bu'aa baachuun fakkeenyaaf akkasiin jirtu mitiire akkasumaan turtu isin kana sana gootan bu'aa gaafan jedhu takka akkasitti jechuudha. Isin galeera miti gaafa si weetti cimtan pushaappii tokko bu'aa seeqaan isin jechuudha. Jalqabuuf 1 2 3 jabaadhaa. Ala amma akkasitti lama keessan jalqabneerra akkasiin abbaa turu. Abbaan dadhabdanii ositti cimee dhiisatti maalti immoo si qore? Maal nee? Ati si qore? Kufuu danda'a rakkoo hin qabu. Gorsuu dandeessa kottu bira dhaabadhuuti. Cimsa tumsadhuu rakka barbaadde keessa. Siinqee. Jajjabeessiin ka. Okay. Tokko bu'aa baame pushaappii tokko. Pushaappii tokko. Oh, Saariin injifatamtee jirti asitti. Namatti tola. Garuu wanti ta'u hin jiru. Wanti ta'u hin jiru. Silate wanti numtu bitire. Tokko gaafa dabalattanii walakkaa dursaa martanii walakkaa dursaa hartu jechuudha. Walakkaa dursaa hartu gara dorgommii sattaanitti caana. Amma dorgommii cimaa. Marsaattaan irra geenye jira. Marsaan kun dorgommiin isaa maalidha? Nama tokko filattu ammas sin keessaati. Nama tokko filattu. Nama fiigicha fiiguu danda'u. Nama tokko filattu fiigicha. Namni fiigu suni fiiguu qofa miti dorgommichi jechaadha. As kana gamada kana naannessee nan kaa'a. Serkilii godhee jechuudha. Isa booda naannoo gamada sun jiru keessa qulfii kana iddoo barbaade tokkoon dhoska. Kana booda as kanaati jalqabduu fiigicha. Warri filatamtanii fiigdanii achi geessanii as deebitanii. Fakkeenyaaf atu fiigicha dura baate si dudduuba dhufee abbaan filatame eeyyuun filatan sin fiigicha burtee isheen si dudduuba dhuftee qulfii kana argatee naan isheeti moo jechuudha. Serkilii kana keessa iddoo tokko dhoksinaa jechuudha nuun. Kanaafiyyuu akkas akka kottu laala nuun dhoskanna. Deemaasin. Ni laaltan. Kottu laala. Serkilii. Gamada takkan buune yeroo barbaadanii laala eessa dhosku. Mul'atti ta'a. Kota as keessa serkilii kana keessa bakka taa'e qulfiin jira. Kanaafiyyuu abbaa dhaqee taa'umsa sana tuqee deebi'aa jechuudha. Kanaafuu kota as galaas siifoo fi saariin horiin dorgomne isin immoo as kana. Dhaabbaddaa isiniif lakkaa fi hin fiigduu sana tuqee deebi'ee. Abbaa argatu jedh inta ama qophaa taa'umsa sana tuqee deebi'uu qaban abbaan dura achi ga'ee tuqee immoo akka jalaan jiskine oo akka carraa maakiin dura tuqxee jiskite bakkichuma ga'ee deebii malee duukaan fiigin oo shan amma tuqxee faachis jalaa fi darbatan bakkichuma akkas ga'ee deebii normaal abbaan ga'e garuu hin jiskina bakka akkas gootu taa'umsa tuqee deebi'uu ta'a. Tokko lama sadi. Abbaa barbaade argatudha. Maali? Gamada keessaa akka hin baane. Maakee gamada keessaa baa bakka akkasiin barbaadadha. Lala kota sin, lala. Maki targateera normal. Yes, Gargaaru anu anteni jenna gargaaru ni sin danda'ama sin jenna. Kana kaasette normal. Maarami mukti argine. Si gadi. Atau normal tokko walakka caalamtaniitu saariin fa. Baay'ee gaarii dorgommii gaarii geggeessitanii maakiin fa qabxii tokko walakkaan sindursaa jiru dorgommii isa xumuraatti ceena jechuudha. Isa xumuraa kana abbaa injifatu. Xumuraa kana abbaa injifatu. Ofitti namantu sin. Ofitti namantu. Ofitti namantu.
Hoga sagar taftana nama. Dorgommii isa kana qabxii 5 goonu. Yoo qabxii 5 ta'e badhaasi keessan hin dabala. Haala amma isin injifattaniittu. Maakiif siifoo injifattaniittu. Inni itti aanu walakkaadhaan injifattanii baatu. Hoo qabxii 5 godhattan garuu badhaasni keessan hin dabala. Agwaagiidha. Qabsiifattu. Okiin hin cittu okiin isinii dabalama gabaabaamatti. Badhaasichi sirrii fi isuma sirrii immoo isinii dabalama. Isuma sirrii. Yoo badhaasi keessan laawama birii 20 ta'e ta'e birii 30 isinii ta'a. Birii dabalaa qabameera. Fakkeenyadha. Yoo ammoo injifattaniittu yoo kanumaan nu gaatan immoo isa qophaa'ee badhaafamtu jechuudha. Isaan irratti hundaa'an. Yoo mo'amtan isa taanu garuu hin cittuu isaan injifataa jechuudha 30. Mari'annu. Mari'adhaa ta'u. Mari'atanii mari'adhaa natti hima. Nu hordofaa amma dhumaatti. Dorgommii paartii xumuraarra geenye irraa qabxii tokkoof walakkaa dursaa jiru. Garuu qabsiifatanii yeroo ofitti amanna jedhanii qabxii 5 taphataa jiru. Badhaasi isaanii boonasii taaf yoo kana injifatan. Yoo injifatamtan garuu isaanitti injifataa jechuudha. Amma taphni kun nu gaa jechuu dandeessu. Nu gaa jettanii naan mootanii tola. Nu gaawwattanii naan iyyuu immoo taphachuu dandeessu. Akkamiin amma yaada jijjiirtaniitu? Haa ga'u? Itti fuftu? Kanaafuu yoo taphni kun maallaa an asirraati daqiiqaa isiniif hin qaba silkii kan biraarraati. Taphaa dhaggeeffadhaa seeraan. Taphaa ijoollummaa keenyatti saasaa turre. Isti hoo natti agarsiisime. Taphaa gamadaanaa saamu. Fiigaa. Takka fiigaa akkas nutti agarsiista. Bakka kottu. Tapha kana nama tokko filattu. Namni sun akkuma amma kana fiigicha fiidan kana taphataa taa'umsa diimaa sanarra naannee deebi'ee bakka kana dhufa. Daqiiqaa isinii qabama. Akkas jechaarra naannee akkas dhufa. As gaachuudha. Daqiiqaa ariifachiisa abbaa injifateti daqiiqaa isaan qabna naaf. Laala abbaa injifateti injifataa jechuudha. Abbaa daqiiqaa saffisaadhaan gale. Kanaafuu yoo nyaa jalqabu maakiin jalqabda? Jalqaba. Eenyu jalqabu? Saanaa jalqabanii? Tolesh hin taphannaa. Taphadhaa. Wal fakkaataa fi adda adda. Saariimtu fa'a. Ati wal fakkaataa moo adda adda? Sin lamman taphadhaa. Ati wal fakkaataa moo adda adda taata? Ati wal fakkaataati moo adda adda? Oskaa takka way akkasiin buustuu wal fakkaatee sinti jalqaba. Saat argatee jechuudha. Yoommoo adda adda ta'e immoo siti jalqaba. Ready? Ish. Buusuuf 1 2 3. Adda addadhaa burtee jalqaba jechuudha. Sirreeffadhu harka keetti xaxadhuuti. Burtee qophaa'ii kunoo daawwattoota keenya taayimii qabannee irra lakkoofsina gaafa jalqabnu kaanee qophaa'ii jalqabuuf 1 2 3. Speed itti godhika. Speed jabaan. No. Innaan nofta. Si. Kanatti xumurtee jechuudha burteeni. Ilaali maaliif iskiin argineerra nuuni. Okay. Amma immoo maaki qophaa'i. Maaki qophaa'i. Screen shootii godhanna kana. Kunooti. Eeshi qophaa'i. Maaki qophaa'i. 0 godheera kunoo asiiti. Kaanne ture okay. Eeshi jalqabuuf 1 2 maal godhure 1 2 3. Run away. Abeet. Waanuma jabaatu akkasiin boqotaan. Daqiiqaa ilaallee kaanee tapha xumuraa taphatameen maali hojjettanii doo gamada kanaan fiigicha fiigameen saariin faa burteen sekendii 21 fi maakiroo sekondii
torbaatami afuriin xumurte. Maakiin haala nama gaddisiisuun sekondii. Daawwiti. Kura torbaan injifatteetti. Sekondii kura torbaan injifatteetti. Tapha har'a sariifaaf maakii faa gidduutti taphatameen maakiin faa injifataniiru otuma nacamanii otuma shantama of nyaatanii otuma kufanii ka'anii injifataniiru. Rakkoon qabu taphattaanutti inni injifatu. Kun qabbaasattaanu sin injifachuu fi ispoortii hojjetanii meedaa galuu hin danda'u. Badhaasni keessan maalidha serpiraayizii kan ture? Abbaan injifate suura tokko na duukaa kaa'an ture amma suura lama na duukaa kaa'atu. Maalidha? Ana duukaa suura ka'u argattee mootii. Ana duukaa koye. Arramuun jibattee dabka keeraan kaata. Koyati. Kana malee dabalataan jira. La suura ka'u ture dabalataani saatii barbaadan irbaata laaqana qursii kan barbaadanin sana affeera. Ishoo. Hin affeeramtu. Amma kun amma sada deeme hin affeeramtu jechuudha. Inni boonesi. Gobas injifattanii ittoo sinillee akka ila dorgommii cimaa geggeessanii dorgommii cimaa geggeessanii qophiin keenya irraa kana fakkaata ture faamilii kan kana baay'ee hedduu ta'e qophii bashannansiisaa isiniif qabanneef na subscribe gochuun dagatina baay'ee sin jaallanna nagaan tura. Footoo keenya kaanuu reewwata.